hedduu galaafatee qabeen barbadeesse namoota miliyoona lakkaa'amoo qe'ee isaaniirra buqqisee biyyatti beelaaf saaxiluu himan. Miseensotni Zeemaa afur xalayaa barreessuun waraanni akka dhaabbatuu fi karoora mootummaan namoota miidhan bayaanachiisuuf qabu ministeera muummee akka ibsu gaafatan. Zalaalam Taadessaa dabalataan sanitti. Waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti jalqabe yeroo gabaabaatti xumurama jedhamee eegamaa ture. Amma garuu waraanni kun osoo xumuran argatiin waggaa tokko guutuuf yeroo xiqqootu hafe. Lammiilee kumaatamni qe'ee irraa buqqa'uun kumaatamni lubbuu dhabaniiru. Waraanichi gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'achuun ammoo lammiileen akka du'an buqqaanii fi bu'uuraaleen misoomaa akka manca'uuf ka'umsa ta'ee jedhan. Miseensonni paartii Izeemaa xalayaa kana barreessan. Kana hordofee paartiin Izeemaa sadarkaa waraanni kun irra jiru irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa akka kennaniif xalayaa barreessuun gaafatan. Qabiyyeen isaa maali kan jedhu irratti namoota xalayaa barreessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Abrahaam Dastaa akkas jechuun BBC'tti himan. Waraana kaaba Itoophiyaa jiru laalchisee maal akka fakkaatu paarlaamaatti dhiyaatanii ibsa akka kennaniif barreessine. Waraanichi yoom xumurama? Jiraattonni naannicha jiraatan yoom gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu jalqabu kan jedhu irratti ibsa akka kennaniifidha. Waraanni kun akka xumuramuuf uummata Itoophiyaa irraa, paartilee siyaasaa irraa, qaamolee siivilii, abbootii qabeenyaa irraa maaltu eegama kan jedhu qabiyyeen xalayaa kana. Amma haala jiruun odeeffannoon kan ba'u qaama adda addaa irraati. Miidiyaa hawaasaa irratti kun bahaa jira. Paartileen qaama tokko eeruun kan baasaa jiran. Kun ammoo biyyaaf gaarii miti. Mootummaan qaama tokkorraa odeeffannoon akka kennamu gochuu barbaachisa. Deebii xalayaa barreessanii eegaa akka jiran kan himan miseensonni paarlaamaa paartii Izeemaa xalayichi afyaa'ee bira akka hin geenye himuun torban kana keessa deebii akka eegaa jiran dubbatan. Amma ariitiin barreessuun maaliif akka barbaachise yoo himan Dr. Abrahaam. Waraanichi yeroo dheeraa fudhate. Uummanni Itoophiyaa yeroo gabaabaatti xumuramaa jechuun eegaa turani. Uummanni Itoophiyaa TPLF'n waggoota 30 darbaniif miidhaan waan irra gahaa tureef arguu hin barbaadu. Miidhamni darbee jira. Ammas miidhamichi akka itti fufuu hin barbaadu. Waraana keessa turuu hin barbaachisu. TPLF biyya diiguu waan barbaaduuf mootummaan humna qabu hunda sassaabee humna TPLF haleeluun deebii kennuu qaba. Uummanni gara misooma isaatti deebi'uu qaba. Yeroo yerootti waa'ee waraanaa haasa'uun uummanni dhiphachuu hin qabu. Gama mootummaan qaawwaan waan jiruuf nu akka paartii mormituutti qaawwa kana guutuu waan barbaachisuuf barreessine. Waraanni erga eegalee ganna tokko guutuuf guyyootni muraasni hafan kanaan namootni kumaatamni yoo du'an miliyoona 2 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. UN akka jedhetti Tigraay dabalatee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti walumaa galatti namootni miliyoona 7 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii pireezidantiin Turkii Xayyib Erdogan affeer ministeera muummee Abiy Ahmed kabajuun jikan keessaa Itoophiyaa daawwachuuf deemaa jedhan. Erdogan Itoophiyaa imaluu fi gammachuu akka qabu ibsuun Abiy deebi'ee filatamuu fi erga baggamad dabarse. Dabalataanii walitti dhufeenya fi wal dhageetiin biyyoota lamaanii bulchiinsa Abiy jalaatti akka guddatu amanaa jedhe. Lixa Oromiyaatti kaampeen warqii baasuu Tullu Keeppi jedhamu hojjettoonni isaanii torbaanotaaf uguramanii turan gadhiifamuu isaanii BBC'tti hojjettoonni kunneen kabutaman walakkeessa baatii fulbaanaa yoo ta'u qaamni gocha kan raawwate agiyoonatti ifin ta'an sabab gocha kanaatiin dhaabbatichi hojii isa dhaabuuf dirqame ture. Pireezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin labsii yeroo muddamaa eegii bara 2017 hojii ture kaasaa akka jiran beeksise. Masriin waan nagaa taatee fi labsichi akka hin dheeressine himan. Labsichi waggaa 4 dura erga boombiin mana Kiristaanaa Ortodoksii lamirraatti darbatameen booda labsame. Nigeeriyaa bulchiinsa Niijeeriyaa keessatti hidhattoonni motoriin deeman masjid haleeluun yoo xiqqaate namoota 18 ajjeesuun himam. Hidhattoonni kun salaata ganamarraatti haleela